Araarii akkamitti deemaa jira? Araarii Zanzibaarii yookaan ammoo araarii Tanzaaniyaatti haa jiru maaltu deemaa jira akka jedhu namni hedduun beekuu fedha. Anilleen akkuma keessan kana beekuu barbaada odeeffannoo guura isin biraan gahuu fi carraaqa. Haa ta'uuti malee waan araaraa kanaan wal qabatee warri gurguddaan olaanoon kan dubbisu odeeffannoo guddoo paablikii fi yookaan ammoo uummataaf dabarsuu hin barbaadanii akka malee to'atanii jiranii. Waliigalteen araara kanaayyuu odeeffannoon akka hin baane iccitiin qabaa jiranii warri lachuu. Iccitiin qabaa jira maal jennaan warri kun baay'ee waan wal amanaa hin turree fi yoo iccitiin bahee qaamii achi taa'ee mari'achaa jirullee waliin amanuu paablikiillee keessa wal ijjeessaa ammayyuu waraanii deemaa jira waan taateef miira marii hammeessuu danda'a. Kanaafuu suutennaan wal mari'annaa waan nama faffacaasa nama diigallee gad hin dhiisnu. Hamii fi waan balbala bana jetteef waan balbala bana waan guutuu hin taane gad hin dhiisu. Adeemsi marii waan suutan deemu waan taateef haga dhumaa eegnee odeeffannoo gadhiisna waan jedhu kan isaan dubbachaa jiran. Ani ammoo warra dhaabaa gurguddaatiin dubbadhe kanallee chaaleenji godhee jira. Dhugaadhaan wal amanuun hin jiru. Sadarkaa uummatallee ammoo uummatii warri jechuun deeggartoonni dhaaba kallachuu bilisiginnaa fi waraan bilisummaa Oromoollee jidduutti waggoota 3-4 kan jibbiinsa maattuu jira. Suniin durallee jibbiinsi seenallee hin jira. Kanarra waan taateef didiigamiinsi jiraachuu danda'a. Garuu deeggartoota keessan expectationii isaanii namni waan guddaa eegaa jira. Gara mootummaallee gara waraan bilisummaa Oromoollee uummati bal'aallee waan guddaa eegaa jira. Expectationii uummata maneeji godhuu qabdani. Araarallee keessattuu addunyaa kamii keessattuu hedannoota kan nama aarsu. Dallansuu ka fidu namni yoo herregate waa hedate waan guddaa eegate gaafa dhabu muufata dallana. Gaafa san isa muufachiisu waan inni waan guddaa eegatee fi waan diqqa argate yookaan ammoo yoo hin arganne jedhee yaada akka malee aara. Kanaafuu kaayis aarsu waan inni hedate waan inni eegatu expect waan godha. Expectation is a mother of all disappointment faranjiin. Hedannoon haadha dallansuu cufaatidha. Hedannoon haadha aarii cufaatidha. Kanaaf waan ammaan tana jiru kanaayyuu maneeji godhuu qabdanii expectation yookaan hedannoo uummata kan uummatii maal eegachuu qaba. Waan jedhullee wal haasofne jijjiirra jechuudha warra kanaan. Kanaan karaa hariiroo uummataatiin PR'dhanii mootummaalleen isaa guddaa hojjeta argaa hin jirru. Waraanni bilisummaa Oromoolleen isaa guddaa hojjeta argaa hin jirru. Miidiyaan Oromoolleen isaa guddaa waa hojjetu argaa hin jirru. Dhaabbileen siyaasaa Oromoolleen abbootiin gadaa Oromoo, hawwan siiqqee, hayyuun Oromoo waan guddaa hojjechaa jiran. Araara jedhanii wal bira taa'uun isaaniiyyuu waan guddaa tokkodha. Afur wal ijjeessuu irraa. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaa ka waggaa meeqa? 50 maybe sanii ol 60 ta'e. Bara 1970moota keessaa kaasee agarraan tana kan gaggeeffamaa jira. Keessattuu qabsoo waggaa 50 akkam xiqqaati ka waraanaa ka hidhannoo. Mootummaan beekamtii warraa kennee warri waliin taa'ee haasa'uun sadarkaa addunyaatti. Qaamii sadaffaan akka araarsuu mootummaan Itoophiyaa ittiin walii galuun waan tokko balleessinee dhaabni kun hin jiru jedhee olola guddaa oofaa jira. Waliin taa'anii waliin haasa'uun odoo wal ijjeessaa wal lolaa jiraniyyuu waliin taa'anii waliin haasa'uun iyyuu by itself is symbolic. It's a victory yoo barbaaddan. Waan guddaadha. Kanallee akkasitti uummatattu Oromoon waliin taa'ee haasofnaa aadaa marii ka gadaatiin qabnu aadaa marii qabna. Aadaa marii qaama aadaa gadaati. Rakkoo fixanne jechuun waan tokko waan guddaadha. Waan nurratti wal dhabne jaarsaan gaanne jechuunillee waan guddaadha. Kanallee namni akkasittuu seeraan haasawaa jiru hin jiru. Because mootummaallee nam injifannoo gosa tokko deeggartoonni isaa eegaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaan injifannoo gosa tokko eegaa jiran. Gaafa injifannoo san eegdee waan gosa eegdu san hin dhabde abaluun nu gane, abaluutti akkas godhe, abaluun gantuu, abaluun hattuu, abaluun maali, abaluun akkas maqaa walirra kaa'an. Wal xureessa. Kan waan taateef expectationii jira. Maneeji godhu. Uummata hubannoo isaa uumuu. Qabsoo waraana bilisummaa Oromoo kan ammaan tana godhame haga ammaan tana maal achiif godhani maal hin goone ka jedhu akka gaarii dhaabni tokko qawwee qofaa miti kan inni hidhate socho'u.
Qabsoon hidhannu mata namallee keessattuu gaggeeffama. Riphee lolaan qalbii namaa keessatti jaalala guddaa qaba yeroo baay'ee. Kaayoo haqa kaayoo uummata qabaa jedhamee waan yaadamuuf. Sanammoo dhabuu hin qabdu odeeffannoo adda addaa kennuudhaan warra si deeggaru warra si jaalatu sun jaalala kan kee guddaa cimaa akka qabdu si qabaatan waan gooteef yoo ati karaa sun irra xiqqoo tokko gorte mucuyaatti nan bora akka malee si jibbuu danda'an. Kanaaf sammuu qalbii hidhachiifte yoo hiikullee baatte waan deemaa jiru ibsuufii qabda. Akkasitti ta'uu qaba. Sochiin riphee lolaa cuftuun iyyuu. Gara mootummaallee akkas ta'uu qaba. Kanaaf nu miidiyaa warri yaada uummata haga ta'ettu yaada uummata gar tokkotti deebisuu dandeenyu yookaan facaasuu dandeenyu. Miidiyaan amma uummata facaasaa jira. Yaada bocuu danda'u. Yoo dubbatu waan constructive positive ta'e irratti dubbachuu qabna. Uummata orient goonee sammuu uummataa qopheessuu qabna. Maali waggaa 3 waggaa 4 kan akka diinaa walijjeesuu hammeenya yaadaa ture. An kanaaf kalee injifannoon absolute injifannoon guutumaa guutuutti kan injifannoon galu hin jiru. Araara diriirii negotiation jechuun atillee waan qabdi xiqqoo kennita kaalleen hin dhufa jiddu galeessaatu walitti dhufanii in fact humni kan kenni murteessa. Kanaaf waan argattu waan deemtu waan dhabdu hagi ta'in argatta. Garuu tokkin tokko cala argachuu danda'e. Maal humnattu murteessa waan taateef. Akkasittuyuu walii ibsuun wal qajeelchuun barbaachisa jedhee yaada. Akka siyaasattu. Sun ta'uun akka malee barbaachisa jedhee yaada. Wanni akkasii godhamuu qaba. Barnootii gosa kanaa kennamuu qaba. Kun yaada kiyya. Hubannoo kiyya. Garuu yaadni kiyya hubannoon kun muuxannoo irratti ka hundaa'e bakka hedduu keessatti expectation management, PR cimaa qabaachuun, communication cimaa qabaachuun ummanni kun tokko deeggarsa kan kee, waraanii kan kee, baasiin kan kee, maaliin kan kee, wanni hundi ummata kan keessa dhufa ummata wajjin communicate godhuun amma waraanii bilisummaa Oromoo public relation gosa lama qaba. Ka miidiyaattu haasawattu jira, ka ummatatti haasawattu jira. Fakkeenyaaf odaa tarbii miidiyaattu haasawa. Waan dhaba gar miidiyaati najaatamza ammoo gar ummataatiin ka gootu. Yeroo akkasii kan odeeffannoo gahaa kennuu qaban ummataaf jedhee yaada. Kun akka malee barbaachisaadha. Even ummatuma keessattuu maal expect godhuu qaba. Sinaariyoo adda addaa hayyoonni baasanii victory jechuun maali? Injifannoo jechuun maali? Injifannoo jechuun define goote. Injifannoo jechuun nagaan ummataaf dhufuudha. Lubbuun nama badu dhabuudha. Qawwee dhukaasuu dhiisuudha. Wal mari'annaa waliin teennee haasofnaanu by itself injifannoo jedhaniif akkasirra define godhuu danda'an. Amma warra Tigraay argitanii jirtan waan lolaniif Tigraay bilisoomte arganna, Walqaayitii deeffanna, Raayyaa deeffanna, maalii godhan tokkolleen arganna. Mootummaa Abiy Ahmedii yakkaaf dhiyeessina genocide ta'e tokkolleen arganna. Garuu yoo ati ilaaltu waan warri haasawammaan tan akka mo'atanitti haasan. Heerii akka kabajamu jechuun injifannoo, waraanii dhaabbachuun iyyuu Tigraay gargaarsa argachuun injifannoo jedhaniiti. Mata kaayelelo balom lola Itoophiyaa irraa fottoqna akka jirtu jijjiiranii jiran. Qawwee dhaga'uun barbaannu maal jennaan? Sumattuu uummatallee kaasaa, sumattuu uummatallee uwwisa, sumattuu uummatallee qabbaneessa. Injifannoo wanni jedhamu yeroo waliin deemu, yeroo waliin jijjiiramu. Kaayoon gaafin Oromoon akkuma sana. Kaayoo ganama irraa hin baanu, kaayoo ganama irraa hin taanu. Kaayoo ganama sun ammoo akka ittiin deemnu ittiin hin deemu wantoota hedduu kan jiretu jira. Conditions haalota kan cufaayyuu ibsuu qaban. Gaafin uummata Oromoo sun haala keessatti dhalatteetu jira. Dubbee ofii qabdi environment keessatti dhalatteetu jira. Har'a ammoo environmentiin sun maaliin sun akka kalee moo akka addaati moo bora ammoo maal ta'uu deemti? Walaasa'uu qabna. Kalee qabsoon Oromoo kaayoo gos bira qabdi diina gos birattu jira. Har'a ammoo wanni sun hedduu jijjiiramee jira. Wanni kalee sun jijjiiramee jira. Reality kan cufaayyuu akka gaarii namaaf ibsuu qaban. Kalee empaayirii wal lolaa turan. Gaafa waraanii bilisummaa Oromoo gaafii ofiin of bulchuu haga fottoquu gaafatu gaafii sun nafxanyaattu Itoophiyaa bulchaa bari sun Haile Sillaaseettu jira. Oromoon ciisenya gabbaarii jal ture. Bara suni Oromiyaa wanni jedhamtu tokko hin jiru. Bara sun afaan Oromootiin barachuun hin jiru. Aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo mul'isan ittiin boonuun hin jiru. Har'a jijjiiramee jira. Maqaafillee taatu Oromiyaattu jira.
maqaafillee taatu sirna federeeshinii ka jedhutu jira. Warra maqaa Oromootiin akkami xiqqaate. Oromoo ofiin jedhani jechuu baatan aangoo Itoophiyaa harka qabatetu jira. Afaan Oromootiin baratamaa jira. Miidiyaa afaan Oromootu jira. Artii afaan Oromoo kan guddachaa jirutu jira. Wantoonni hedduun kalee nu gaafachaa turre. Abaaboon bara 1974 gaafatu gariin deebi'ee jira gaaffiin Oromoo. Kalee sirna nafxanyaa suniin wal lolaa turte Haile Sillaasee gabbaar nafxanyaa qabu ka waraanan si bulchu. Of course illee waraana nan bulchaa jira. Garuu warri waraana nan bulchaa jiru sun nafxanyaa Goojjamii Gondarii Shawaa dhuftee miti Oromoo. Nyaaphii kala ittiin wal lolaa turte warra biraati afaan biraa dubbatu bakka biraatti dhufee simaa baloodhaanii kallattiin kasi bulchan. Har'a immoo si keessa jaalanne jibbine ittiin walii galee galuu baanne. Kun cuftinu gaaffiin Oromoo maalii ka gaafsuun gaafatanii kaarri gaafatan mataa uummataatti himuu qabdi. Haalli Oromoon ittiin waa himatu jiramuu qaba. Kanaan walittu qabatee Isqeel Gabbisaa fa'aatii Jawaar Mohammad illee dhiyoo kan barruu barreessan wanti isaan haasawaan waan gaariidha. Olola ammaan tan deemaa jiru kalidatu ayyaaloo ka dhiyoo kan gabaasnee fi haalli ammaan tan Oromoon dubbisaa ittiin himatu kakaleetiif kaarda gosa tokko miti. Waa hedduutu jiramuu qaba. Waan kan hunda ammoo uummata kan kee barsiisuu qabda. Uummata kan kee yeroo hunda mataa isaa qaruu qabda. Yoo garii siyaasa Oromoo caala ummati irra baratee ummati durattu deeme ummati firrisee darbee fiigee warri siyaasaa immoo dhaqqabachuuf faana tirate. Ummati shaffisaan deema. Daddafaa, furguggaawaa, xullubaa utaalee deema. Warri siyaasaa immoo faana dhawatirachaa, dhadhaabachaa, bordoo, kooraa, bokkooraa, ulee dhadhaabachaa, bordoo dhadhaabachaa faan deeman. Wal dhaqqabuu dadhabuutu jira. Ammumaan tanaayyuu paartileen siyaasaa Oromoo waan araaraa kanallee gaaffiin Oromoo iyyuu maalidha? Yeroo ammaan tanaa. Akkamiin Oromoon gaaffii adda addaa qabdu kun yookaan Itoophiyaa qabnaa, Itoophiyaa suphinaa, Itoophiyaa riifoormu goonaa, jaarra warra jedhutu jira, bilisoomnaa jedhu akkamiin waliin dubbachuu danda'an? Itoophiyaa suphuu, jaaruu, fooyyessuu ka jedhuu fi Oromiyaa walaboomsuu ka jedhu jidduu lamaan akkamiin rakkoon jirtu kun karaa nagaatiin fudhate jidduu galeessa dhufne wal arguu dandeenya. Waan haasa'uu qabnu, waan dubbachuu qabnu. Waan haasa'uu qabnu, waan dubbachuu qabnu wanni kunin. Waan gos kanaa Oromoo qofaa miti ka qabu. Sabooddattuu qaba. Biyyeettuu qaba. Keessattuu biyyoonni afaan gosa dubbatanii seenaa keessatti bifa adda addaatiin walitti dhufan. Kan haasa'uu qabna. Kun cuftu maaliifi haala jechuun bu'aan marii wani nuti ittiin jennu ka Taanzaaniyaatti deemu kun ittiin hubatam jijjiiruu danda'a. Nama hardhallee Oromiyaa walaboomte mootummaan referendamii godhan jedhanii yaadutu jira. Warri kun akkamiin waan kan hubachuu qabu? Maal? Oromiyaa walaboomte, Oromiyaa bilisoomte akka Eertiraattuu alaabaa fi dhaabbata akka Sudanii kibbaa mata nama keessatti nutti uumee kaa'ee jira. Mata nama keessattuu nutti awwaalee yaadu sun qilee godhee fageessee lafkee dhidhimsee kaa'e. Nutti mata nama keessatti utubee dongore. Amma garuu yaa sun akkamiin jijjiirra? Yookaan warri yaada sun qabu gam tokko haa tokko amantii yaadan akki ta'utti ka bocine san perspektiivii bira haali yeroo wajjin deema akka isaan appreciate godhan akkamiin goona? Waan akkasii wal gaafachuu qabna. There is no easy fix. Kun cuftinuu haasawa conversation jiraachuu qabna. Siyaasa jechuun maalidha? It's an ongoing process of conversation. Adeemsa haasawa, adeemsa dubbii ka gargari hin cinne yeroo yeroon jijjiiramu. It's a process jedha. Warri policy oriented jurisprudence barreessu. Siyaasan adeemsa dubbii ka gargari hin cinne, dimokiraasiin ammoo adeemsan keessattuu nama hirmaachisuu akka namu dhageettii argate hafuur baafatu godhuudha. Bu'aan isaa ammoo nama hunda hin gammachiisu akkuma filannooti. Filannoo yeroo gari 50+1dha. Warri 50 gadi jiran 49 mo'amee jira. Garuu bu'aa isaa hin fudhata. Maaliif? Adeemsa filuu ka walabaaf bilisaa keessattuu hirmaadde. Adeemsi malee bu'aa miti kan isa gammachiisu. Araara kallee keessattuu adeemsa kanam gammachiisu. Akkan wal mari'achaa akkan dubbachaa jira. Akkasii gaafin Oromoo wanni nu gaafan wanni ta'uu deema akkasii kalee kan gaafan har'a akkasittu jira bor akkasi ta'uu deema. Maali jedhanii mataa namaa yeroodhaan update godhaa deeman odeeffannoodhaan. Conversationiin kun haasaan kun miidiyaan Oromoo haasawaa hin jiru. Haasaa gos kana aktivistoonni Oromoo haasawaa hin jiran.
Aktivisni woboo kiyya maalolee dhananana. Achiin woboon sii galee maali achiin dhufe badhaadhinni keenya yeroon tamii sooma maateenya. Juntaan maal ta'e kaalleen kan sirba. Abboo addunyaa ofii kee jiraata. Ka badhaadhinni yaabbachuu kenna badhaadhinni kenna yeroon tamii sooma maateenya yeroon tamii sooma saama teenya jedhanii sirbuu malee badhaadhinni sun akkamiin dhufa misoomni sun akkamiin dhufa gaafa waraanii kun deemaa jiranii of hin gaafatan. Bilisummaan hawwee injifannoo hawwee jedhulleen injifannoo hawwuu yaaduu malee injifannoon sun maal fakkaatti akkamiin dhuftiin hin jirtu. Adeemsa san keessa baanee irraa guddanne haasawaa yookaan ammoo conversation jalqabuu qabna. Demokiraasii jechuun haasawa. Haasawa namuu keessatti hirmaachuuf keessattuu argu. Ilaalle daawwitiidha. Daawwitii namuu cuftinuu keessattuu arge jechuudha. Footoo yoo dhufte yoo garee keessatti footoo kaatan namuu cuftinuu jalqaba footoo ofii keessa ilaala. Yoo footoo ofii hin garre hin gammada. Achiin duubatti nam beeku keessa ilaala. Siyaasallee keessatti namuuf arguu fedha. Hagufittu. Siyaasa Itoophiyaa ilaallee Itoophiyaa jedhamsuun keessa durii Itoophiyaa ilaalanii siyaasa Itoophiyaa Oromoon keessa hin jiru. Sabaaf sablameen keessa jiru. Islaamii keessatti hin mul'atu jennee dubbanna. Ka Oromollee keessa abaluun keessa hin jiru keessa hin mul'atu kan ta'u qaba. Kanaafuu adeemsi namni cuftinuu keessa mul'achuu danda'uutidha ka siyaasaan uumuu qaba. Haasaan sun jalqabuu qaba. Haasaan sun jiraachuu qaba. Haasaan gosa kamii? Expectation uummata, hedannoo uummata, hubannoo uummata ka jijjiira ka fooyyeessa. Karaa waraan bilisummaa Oromootiin. Yes, waraanii bilisummaa Oromoo kaayoo cimaa qaba. Kaayoon sun ammoo ammaan tanattu galmaan geetti hin geettu waan biraatidha. Kaayoon kun yeroo wajjin deemuu qabdi, jijjiiramuu qabdi waan biraatidha. Haasaamuu qaba. Nama waan kan haasoof na jedha arrabsuu hin qaban. Atuma akkan dubbatta ati gantuudha maalidha jenniidha. Badhaadhinni ta'uu jalqabdee jirta. Sirbii kan keetiyyuu kan sirbaa jirtu si wajjin jiranidha jechuu dandeettan. Sullee sirbi kiyya si wajjin jiruudhaan. Woboo koolleen sirbi kiyya cuftinuyyuu. Haal wajjin deeman an piraagmaatikidha. Yaalallattu jechuun yoo feetan. Maali nama hedduu jechuun challenge godhuu barbaada. Mee waan haasoftan kana nama isin dhiyaatu wajjin haasawaa. Bilisoomuu qabna, akkan ta'uu qabna jechuun maal jechuudha? Waan gosa kamiiti kan eegaa jirru? Wanni nu kalee jennee farra jennuu fi maali wanni Oromoon argate wanni hin argatin? Wanni kalee jedhamu sun haala ammaan tanattu akkamittuu ilaalama? Mee namni yaada addaa qabu, namni yaada addaa qaba isin hagaa fadhuuti. Ka ollaa keessanii ka biltsiginna ittiin jettan. Deeggartoonni woboo yookaan warri woboo yookaan warri biltsiginnaa ka maal ittiin jettan wal haasoftanii wal dubbattanii. Yaada buna irratti walitti dhufa. Man nyaatatti walitti dhufa. Bakka dadda wal arga. Wal haasawa wal dubbadha. Siyaasa qofa miti waan hedduu akka namattuu akka Oromoottuu akka hawaasattuu waliin qabdanii wal haasawa. Wal hubachiisa. Challenge gosa kanaati. Nama sirra adda ta'e wajjin nam ilaalcha adda qabu. Namni gosa tokko waraana bilisummaa Oromoo deeggartoota woboottuu wajjin barcaa jimaa faarsoo naayit kilabii waliin deema. Badhaadhinattu maalii waliin deema. Abbuu addunyaa ofii ijaarratee dallaa ofirratti ijaaree dallaa sun keessa ba'ee kan biraan hubatu. John Rawls warra akkasii kan veil of ignorance. Dallaa wallaala ofirratti ijaarre. Gariin ka amantii ofirratti ijaaree amantii kennu malee ka bira tokko hin agarru waan bira ka yaadnu cufa ija sun keessa ilaalla. Dallaa afaanii afaan kiyyattuu adda afaan kiyyattuu kicala dallaa afaanii ijaarra. Dallaa dinagdee ijaarra. Kun dureessa kun hiyyeessa ankilabii kana bakka akkasii oomishadha bakka akkasii nyaadha abaluu fakkaata dallaa ijaarra. Dallaa barnoota an beeka an akkasii hayyoo gosa kanaa waliin eegaa sittuu yaada qaba warri kaan hin tuffatta. Dallaa gosa ijaarra. Beeka jechuun ammoo yoo dallaa san keessaa baate waan ala jiru ka warra bira hubachuu dandeette waan dallaa kan keessa jiruu fi dallaa bira keessa jiru walitti fidda wal bira laaltee deemsuu dandeette. Maal jennaan atiin muuxannoo dallaa ofirratti ijaarte malee ka warra dallaa biraa hin beektu. Warri dallaa biraa addunyaa kan keessa jiru isaallee dallaa biraa keessa jiran addunyaa biraa qaban. Akkamiin walitti waraarsinee akkamiin jidduutti walitti dhufuu dandeenyadha. Ati jechuun dallaa kan kee keessatti waan jaarte waan gosa tokko ofitti haasoftee waan siyaasaa waan maal ofitti kan kee qofattu sirri hin seene. Warri biraalleen sirri jedhee yaada. Amantiin akkas. Ka Islaamaatiif ka Islaama qofattu sirriidha wanni kiristaanaa hiikan kennuuf. Ka kiristaanaatiif kiristaanummaa qofattu sirriidha. Ka waaqeffataatiif ka waaqeffataa waan akkasii ka hinduutiif akkasittu yaada. Ati waan garii hinduun akka horiitti amantii jetta warraa fi sun dhugaadha. Garuu bu'uuraalee amantii ka gosa hubachuu dandeetti walitti dhuftan.
wal kabaja, wal dandaya, waliin jiraadha, waan waaqa yookaan goofta ittiin jedhani haalii nami wanni ittiin jedhu bifa adda addaa ta'uuti malee dhaamsi isaa immoo bakka ta'etti deemee walii gala. Kanaaf dallaa ofitti ijaarree dallaa keessa jirru kan caccabsine keessa bahuu qabna. Think out of the box ka faranjiilan jettu kanuma. Dallaa woboo, dallaa badhaadhinaa, dallaa kafaa'oo, dallaa jawaarii, dallaa akkasii, dallaa maalii, dallaa Daawud Ibsaa, dallaa marroo, abaluu qofattu na bilisoomsa yoo abaluun na hin bilisoomne. Yoo bilisummaa kaayoon kan kee taate Jawaar si bilisoomse, Abiyyi si bilisoomse, Marroon si bilisoomse, Daawud Ibsaa si bilisoomse, warraa miti jinniin si bilisoomse dubbiin ati barbaaddu kaayoo taanaan, bilisummaa taanaan, walabummaa taanaan siin dibu. Garuu yoo dallaa ollaa, dallaa namaa, dallaa ganda, dallaa faqooda, dallaa afaanii, dallaa garee gosa tokko, kilabii tokko keessa deemtu taate Daawud malee hin ta'u gaafette. Jawaar malee hin ta'u. Yaa jawwee kiyya, yaa jawwishaa kiyya gaafa jette. Ati kaayoo miti Jawaar amanaa jirta. Kaayoon hin jijjiiramti. Kaayoon garuu hin turtillee Jawaar ammoo nama har'a hin jira, bor hin jiru. Ati jechuun Jawaar qofa jettee haftee jennaan warri yaada biraa qaban Jawaar kalee waan biraatiin jirta Jawaar jijjiiramee jira. Warri garii Jawaar waliin jijjiiramuu dadhabeetu jira. Kalee sirbaa jiran yaa jawwee naaniin dadhabde hayyuu dadhabde hayyuu bada jawuuti yaa waanyuun si dadhabde. Hayyoo gaaleen tamaseena hayyoo tamase jedhanii sirbaa turan. Jawaarin sulleen carraaqee amma callise maaliif? Jawaar jechuu malee Jawaar maal qaba? Jawaar jaarmee akkamii qaba? Jawaar qophii akkamii qaba jennee hin gaafanne. Ballitti Jawaaritu amanne karaan kiyya ka Jawaariti. Isattuu jannata nageessa jedha. Jawaar jannati yoom nageessa akkamiin nageessa namni tokkolleen hin gaafanne. Jawaarilleen jannata sun akkamiin akka nama geessu akkamiin akka deemu yoom akka geessu hin beekne. Jawaariin balchaan Jawaar qulqulluu Jawaar yaada bareedaa qabu hayyuun sun hin firrifame durfame Abiyyiin hidhame. Hidhamuu qofaa miti hidharra bahee amma yaadi Jawaar sullee waan hidhan fakkaata. Argitanii maaliif? Jawaar qofa jennee Jawaartu amannee Jawaar gaafii gaafachuu qabnuu fi Jawaarii fi warri birallee waliin ta'ee hojjete malee qofaatti Jawaarumaan fitu. Jawaar jechuun anaasii maali? Jawaari naannoo kanatti uume yeroo sanitti uume. Namni yeroo saniif uumame yeroo hunda akka sun hin jirtu environmentiin san hin jijjiirame. Argitanii daayinaamik ta'uu qabna jechuu hiyyaaf yeroo waliin deemuu danda'uu qabna jechuuf. Kaayoon isin haasoftan wanni isin haasoftan dharaa hamtuu sobaa jechuutti hin jiru beekan. Mirga bitaa laallaa waan jira hubannaa jechaa jira. Namni yaada qabdan yaada namni barreessaa jirtanii? Argitanii waan hin jedhu isinii galaa jira walii galaa jirra. Yaa namni jechuun yaadii kee kan haasawaa jiru namni garii ka waraan bilisummaa Oromoo hin jaalattan. Yaadii ati haasofte yaada bitamtuuti yaada maali jettan? Faayina. Bitamtuu jedhama. Badhaadhinni dha. Warri badhaadhinni ammoo yaadii ati haasofte farda juntaan anchaa turtanii akkasuma jedhama. Garuu waan kijiba na godha. Walittu haasawa wal dubbadha. Waan an jedhu kan. Nu waliin haasofnaa waliin dubbannaa carraan Oromoo hireen Oromoo walittu hidhata jedha akkas godha. Akkas godha. Kanaaf warra mataan hidhame ta'uu hin qabu. Mataan kee bana ta'uu qaba. Yaada adda addaatiif. Keessattuu yaada isinitti hin tolle dhageeffadhaa. Yaada isinitti hin tolle dhageeffadhaa. Maatii keessattuu wanni kun hin barbaachisu. Ijoolleen keessa yoo dubbattu dhageeffadhaa. Warri fuutanii bultii qabda yoo niitiin keessan dubbattu haadhii warra dubbattu dhageeffadhaa. Ati qoftii hin beektu abbaa warra waan taateef. Haati warra muuxannoo hedduu qabdi. Waan hedduu beekti. Ijoolleenis akkasuma. Abbaan yeroo cufa gorsuun ijoollee yaaduu waan tokko. Garuu ijoolleen maal yaadde akkam yaadde jedhanii dubbatanii dhagayaa malee isaan haasofsiisan malee beekuu hin dandeettu. Hariiroo dhuunfayyuu hariiroo walii keessattuu wanni kun waan akka malee barbaachisaatidha. Waliin haasoo waliin dubbachuu keessattuu wanni anam haasoo kun cuftuu barbaachisaadha. Wanni dhaaba nu jennu wanni nu siyaasa jennu waan gos kanaati. Addunyaan nu haasofna cuftuu adeemsa gos kanaa keessa baatee dabartee jirti. Adeemsa gos kanaa ta Oromootuun baasa hin jedhina wanni Oromoo ka baasa tokkollee hin jirtu. Qabsootitti jirti Amaarii keessa jira. Tigreen keessa baate, Eertiraan keessa baate, Ameerikaan keessa baate, ammallee keessa jirti.
wanni baasaa tokko illee hin jirtu. Wanni baasaa hin jirtu wanni waaqii Oromoo jabeessu inum laaffiseef biyya qabaattu dureetti uummata guddaa afaan bal'aa teessoo ajaa'ibaa kenneef gaafa Oromoo nagaan bu'ee abbaa biyyisaa san ta'ee ijaarame karaa biizinesiitiin afaan ofii guddifachuutiin hawaasummaatiin ijaarame magaalota ofii keessatti galu wanni kun mirkanaa'ee jennaan. Gaafin Oromoo ka dinagdee hedduun mirkanoofte jennaan. Gaafin dhagaa gaafa Oromoon duroomee waqa baatee horii godhate nama afaan isaa barachuu deeman nama waqabu nama horii qabu biizinesii qabu dhufanii hojjetan akkuma dhufne afaan Ameerikaa baran kun Beeljiyeemitti ta'ee jira. Beeljiyeemi gaafa Hoolaandiin gargari citte bara 1830 keessa afaan Fireenchii afaan biyyaalessaa gootee afaan Fileemish afaan Daachii ofii gattee turte. Waggaa 40-50 durattuu afaan Daachii ofiitu deebitee amma Waloonii Fileemish jedhanii afaanirra wal dhaban. Biraasels magaalii guddaan naannoo afaan hundaayyuu hojiiti. Afaan Fileemish tuffatamaa jira. Fileemish afaan Daachii dinagdee cimaa waan qabaniif warri Fireenchi kan isaan tuffatan afaan warraa barachaa jiran. Maaliif? Fileemishiitu Daachittu buddeen qaba. Fileemishi Daachittu gabayaa qaba. Kun bakka hedduu jira. Gaafa Oromiyaan dinagdee cimaa qabaattee industirii guddaa qabaattee qabeenyuu fi badhaadhina san itti fayyadamte afaan Oromoo Gojjamee fi Gondariin dirqama ofii hojii dhufanii baratan. Yoo gaafii afaanii gaafii hedduu gaafii waraanii bilisummaa Oromoo gaafatu mootummaan deebistaati. Mootummaan deebisaan jiru malee sila waraanii bilisummaa Oromootii fi qabsoo maalii bosona galan kun hin barbaachisu. Maaliif? Waraanii bilisummaa Oromoo meeshaadha. Meeshaa waan tokko kaayoo tokko bakkaan baafachuuf itti fayyadamtu. Bakkaan baafachuuf gaafii bilisummaa walabummaa jedhu gaafii afaanii walqixxummaa jedhu gaafii dinagdee. Yoo mootummaan Shimallis Abdiisaa Abiy Ahmed kan deebisu danda'atu waraanii bilisummaa Oromoo maaliif bosona jiraata? Hin jiru kan marroon halkanii guyyaa jira. Bosona galu gaara galu barbaadanii miti. Kaayota bakkaan baasan yoo kaayoo isaanii mootummaan bakkaan baasu dandeenya. Kaayoo kana immoo haasawaan wal dubbachuun bakkaan baasuu dandeenya. Wannan jechaa jiru kan duuba dubbii mataa walii qabuu fi bakka jalqabaa irratti deebi'a. Expectation uummata manage godhuun waan uummati se'u herregu yaadu akka gaariitu araara kanirraa uummati maal akka eeguu qabu waraanii bilisummaa Oromootii fi mootummaaleen uummata ibsuu qaban. Boori maaliif? Olola guddaattu garlachuun oofama kan caala waraan biraa araarii gariin araara buusa araarii gariin waraan buusa. Fakkeenyaaf Sri Lankaa kaasne dubbanna Tamil Tigers riphee loltoota gosa Tamilii turan warra sinii haala kan Sri Lankaatiin wal dhabaa turan warra biyyaa uummata guddaa persentii 80 ol akkas ta'an. Araarii dhufe ture. Yeroo araaraa sunitti warri sinii haala jabaachaa ture warri guddaan sun. Nagaa buusanillee walii galanillee warra Tamil Tigerii sun hin balleessan hin barbaadeessan dhumirrattu. Araarii cuftu nagaan dhalachuu kiyyumaaf. Kanaaf akka araarii nagaan dhalatu akka araarii bu'u waraanii dhaabbatu uummatatti godha. Uummata ammoo ka hogganu sooressi nama barate. Nama beekuuf hin jedhu. Waan akkasii godhuu qaban. Waan gosuun itti jiraachuu qaban. Waan leencoo baatii faatii waan araraa haase tokko OMN gubbaatti wanni sun haasan gosuun jajjabaatu qaba. Baratamuu qaba. Leencoo baatiidha jechuun Baqqalaa Garbaa waan ni haase. Waan gaarii waan jajjabeeffamuu qaba. Waan gos kana miidiyaan cuftuun iyyuu jajjabeessuu qaba. Inni araaraa wanni irrattuu haase. Araaraa Tanzaaniyaa irrattuu haase dubbate. Miidiyaan cuftuun waan gosuun jajjabeessuu waan gosuun akka inni ta'u godhuun waan guddaadha. Waan gosuun baratamuu qabu, kan jajjabeeffamuu qabu. Deema dhagaa interview isa sun. An kan jechuu barbaada. Kana haasaa kiyyaa gabaabsuti. Mariin akkamitti deemaa jirti ka jettani mariin akka malee hagammaan tana akka gaarii deemaa jirti. Odeeffannoo galgala kan argadheen. Hardhallee
Sanbata guddaallee boqonnaan hin turre. Mariin ammaan tana critical stage. Marii wanni kun jechuun marii duraan waan jiru irratti wal mari'achaa jiran. Qarma dirdira. Pre-talk afaan faranjiitiin. Amma immoo garuma haasawa jajjabduu dhugaa hadhooftu sun deemaa jiran. I think warri dabalataan illee dhufuutu jiranii jedhanii dubbatamaa jira gama lachuun irraa. Marii kana irratti waan takka irra dhaqqabanii yoo hin taane illee marii itti aanuu fi haala mijeessuu deeman. Garuu boritti waan hedduu akka dhagahuu deemnu natti himanii warri gurguddaan odeeffannoo harka qaban boritti waan hedduutu tahuu deemaa jedhamee yaadamaa jira. Garuu haga ammaan tana waan hedduu haasawamuu adeemsa marii haala mariin ittiin gaggeeffamu ajandaa marii fi ta'u. Ajandaan ammaan tana isaan irratti haasaman very soft haga ammaan tana kan irratti haasama. Ajandaan jajjaba gurguddaa jedhamee haasamne. Ajandaan gurguddaan haasamne. Gaafii waraanii bilisummaa Oromoo gaafatu jajjaba gurguddaatu jira. Gaafii mootummaan qabatee dhufettu jira. Waraanii bilisummaa Oromoo gaafiin gurguddoo inni gaafachaa jiru gaafachuuf dhufu tokkini gaafii abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee gubbaattuu qabu gaafii afaan Oromoo afaan federaalii godhuutii fi gaafii hiroo fi uummatni Oromoo ofiin murteeffachuu hanga tokko heera keessa jiru. Kan ammoo akkamiin hojiirra oolfama waan referendamii jedhama. Wanni mootummaan qabatee dhufamu guddaan tokkini DDR qawwee hiikkadhaa ka jedhu. Ka qawwee hiikkadhaatidha kan mootummaan jedhu guddaan. Kun ammoo gufuu guddaa ta'uu danda'a. Maal waraanii Oromoo jiila qaba, maaga qaba. Qawwee hiikkannee waan kale nu gootan suyoo nu gootan nu deebistan hoo. Marii kana biyyoonni ciccimoon akka Awurooppaatii fi gamtaa Awurooppaatii fi Ameerikaa akka malee cimsanii jabeessan jiran wabii maaltu jira? Waan jedhutu jira. Karaa nagayaatiin qabsootu gada eeginu hin jettanii yoo akka Jawaarii fa nu gootan akka Afaa nu gootan akka Daawud Ibsaa nu gootan akkamiin isin amanna? Boordiin filannoo Itoophiyaa akkasii nu jira. Waggaa lamaan duubatti akkasaa filannoo geessa. Boordii kana akkamiin amanna? Birookiraasii mootummaa akkamiin amanna? Sirna mootummaa akkamiin amanna? Muuxannoo qabnaa jiillee jirra. Gubannee argine jirra. Lamnan suufan jette jaartiin qullubbiyaatti. Ammaaksi warri mammaakkan. Maaliif wanni isaan barbaadaa jiran? At least yoo waraanii bilisummaa Oromoo ka qawwee hiikkatu taate, araara ka fudhatu taate, mootummaallee waan garii concession fudhachuu qaba. Mootummaallee waan gariitti amanuu qaba. At least bakka waraanii bilisummaa Oromoo to'atee jiru naannolee san amma ilaalu Hussein jechuun Kadiroo tasgabbaahi maqaa namaa hin dhayini Jawaar fa'atte. Jawaar jechuun namaa miti. Nama siyaasan deemu Jawaar. Waan akkasii dhiisa. Jawaar nama siyaasan deemu nama guddaa maqaa namaa hin dhayin. Waan Oromoo icciti godham kun. Gorsina gorsu jira. Maqaa namaa hin dhayin Jawaar fa'a jettee hin dubbatin. Jawaar hoggana ture, hoggana qeerroo ture. Waan Jawaar dhahee akka fakkeenya kaasee haasa malee qeequ miti. Yoo qeeqille sirrii. Jawaar namni siyaasan deemu nam uummata keessa qulla deeme yoo qulla kan kee argina misirraa haasa rakkoon qabuu jedha Jawaar. Waan gos kana dhiisa. Jawaar ni qeeqama. Daawud Ibsaa ni qeeqama. Marroon ni qeeqama. Aadaa wal qeequu Oromoo keessa waan jiru. Qaalluu waaqa sehee biraan baanan beekeedhan. Qaalluun jechuun yoo eebbisuun dhaqqabsa yoo abaarsiin qurxaa jedha. Oromoo yoo amana. Garuu biraan baanan beekee jedhan waaqa sehee biraan baanan beekee itti qoosan durumaayyuu. Nama akka bira gootanii Jawaarin waaqeffatina. Daawud Ibsaa marroo akka waaqa hin godhina. Namni waaqa miti. Guddisanii akkas ilaalina. Jawaar nama. Jabeenni guddoo qaba, beekumsi qaba, dandeettii qaba, gumaachi guddaa gumaachee seenaa isin dagatu. Garuu Jawaarillee ni qeeqama. Hanqina hedduu qaba. Hanqina hedduu qaba. Kanaaf abaluu maqaan dhayin. Abaluu akkas hin godhin. Amma kaan Jawaar maqaa dhahee warri Jawaar jechuun Kadiroon sarar diimaa qaxxaamuree Jawaar Muhammadiitiin akkas jedha. Okay, yoo ammarroo jedhee sarar diimaa qaxxaamuree marroo dirribaatti dubbatee okay sarar diimaa qaxxaamuree mootii badhaadhinaa 7 nugusii dubbatee cuftinu akkas ta'uu hin qaba.
waan an dubbadha gaya waan namtu dubbadha nam tokko larrabsallee hin jiru gara tokko larrabsaa hin jiru haga danda'etti jidduu keessa deemaa jira jechuudha. Wanni an jedhe kanaaf waan akkasii kan barachuu qabna. Maqaa baluun dhahin maqaa baluun kaasin. An public media gubbaattu haasawaa jira. Jawaar na arge daawwata. Jawaar jechuun waan garii salleetti nima. Waliin dubban. Hamachaa hin jiru sirriitti. Miidiyaa irratti waan qeeqaa haasawaa jira. Jawaar jettee karaan ka jawaari qofe jettee ija hin jaamin siin jedha. Warra birallee hin dubbadhi siin jedha. Jawaar kalee nu baasa jettee jawaar inni nu rabbittus baase. Manidhaama waan kiseen ittiin qophoofne jawaar jenna malee jawaar bakka nu barbaannu akkam nu baasa waan jedhu waliin gaafanne jedha. Kun dara. Of gaafadha jechuu kiyyaaf namni kun waan barreesse wanni jedha. Abiyyilleen ittiin qophoofne odoo itti qophaa'ee gaagamiinsi kun hundinuu hin jiru. Jijjiiramii kun jechuun seetii warri biltsiginnaalleen qophii hin qabu carraa argatee malee warra Oromoo keessaa ka wayyaa qabu ka mootummaa keessa jiru ka xiqqoo gurmaa'isa wanta carraan irribuuti. Lammaan ka akka nyaatamee hafeef maali? Ittiin qophoofne. Abiy Ahmedii ka afaan nafxanyaa haasa'ee har nafxanyaa nu gane jettuuf maali ittiin qophoofne. Waanuma nafxanyaa ka Itoophiyaa ka beeksisanii deemee itti fayyadamee yoo deemee jedhe ilaale beekumsi isaatiif muuxannoon isaa ka nafxanyaa ka inni baankii keessaa baasee itti fayyadame isin baasa. Amma xiqqoo duubatti deebi'ee mirga bitaa lallachaa jira. Naaf fakkaata. Ittiin qophoofne jedhanii ani gaafa jalqaba gubbaatti viidiyoo naannoo jirtu tokko jechuun qophii dhabuudha. Jawaarillee maalillee mootummaa kuffisuu qofa qophoofne malee akkamiin mootummaa taanee hin qophoofne jedhee waan kan dubbadhee jira. Even jawaarillee waan kan dhiyoollee dubbatee jira. Viidiyoo kiyya jalqaba waan jijjiiramaan haasa'e. Hadhaa miti kan haasa'e. Expectation akkamii maneeja akka godhan. Abiy Ahmed ka ammaan tana nebiyyi siin jedhanii barammoo gantuu ka hadii siin jedhanii. Gaaf sun hin jenneen dubbanne ture. Garuu gaaf sun warri gari jechuu feffedhaa turan. Yaa sirni irra dubbachuutu wayyaa jechuun sirni maali beektaa jechuun sirni waan jedhama. Sirni jechuun structure waan jedhama ka haasofnu. Sirni kan ammoo agency ka jedhamu nama ka jedhamu. Sirni jechuun nama dabalata. Maali sirni namattu ijaara? Namni gari sirni irra haasawa namirra naasee jedhan. Sirna namattu ijaara, sirna namattu jijjiira. Sirna mootummaa Itoophiyaa mootota Atse Minilik Haile Sillaasee faatu ijaara. Kanaafuu Haile Sillaasee irra haasawuu dhiiste Minilik irra haasawuu dhiiste sirni akka jijjiirtu hin jirtu. Habashaan hin haasayina jedha. Kamman tana ka jaaramaa jiru Abiy Ahmed tursee jira waan garii gabadhaadhina jijjiiraa jira. Abiyyi odunaa sofne sirni raasoo jedha. Maal jennaan sirni namattu tolchaa sirni namattu diiga. Isinii gala wanni an jedhu. Structure agency dualism jettu jira. Sociologistonni, structuralistonni. I think theory kan akka malee kalaaf kaa imiile duru kaa imiina fakkaata. Sociologist biyya Firaansiitiidha. Structure versus agency ka jiru. Keessattuu European, continental, French, structuralism baay'ee beekamti. Levi-Strauss faati, Durkheim faati. Warri Jarmanii illee akka Max Weber. Sociology keessa inni. Kanaaf odoo namni haasofne eenaaf structure qofa haasofnaa, sirni qofa haasofnaa, maalii qofa haasofnaa ka jiru hin jiru. Jiru. Birokraasii akka Max Weber birokraasii haasofne odoo birokraatiin haasofne birokraasii qofa haasofuu hin dandeettu. Birokraasii qofa haasofte nama birokraasii kee jiru odoo haasofne birokraasii qofa haasofuu hin dandeettu. Birokraasiin nama birokraatiin nama immoo sirni sun keessa jiru walitti hidhata. Argitanii waan garii akka gaarii dubbisuu qabna, waan garii akka gaarii beekuu qabna. Yes, Abiyyi kanaan dura amanne. Jedhee namni dubbatutu jira. Ammallee Abiyyi amanuu hin qabnu. Kaleellee amanuun sulleen sirrii miti. Maal namaa fi sirnaa fi hogganaan sirnaan deemu ejensi wal madaaluu qaba. Abiy Ahmed amma jechuun nama tokko cima ijaaruutu jira. Bulchiinsi nama tokko cima. Haile Sillaaseen faadhaan otokraatiirra totaaliteeriyaan turan. Otokraatiin abbaa irreetidha. Totaaliteeriyaan jechuun namalee wanni biraa hin jirudha. Haile Sillaaseen kan inni ijaare.
ሞሃ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ስዩመ እግዚአብሔር ቱረ ኃይለ ሥላሴ መለወን ተኩንጅር ቆም ሲባል በንጉሥ ስም እንኳን ሰው ይቅርና ወራጅ ውሃም ይቆማል። ሰማይ አይከሰስ፣ ሰማይ አይታረስ፣ ንጉሥ አይከሰስ ቻቱራል። ኃይለ ሥላሴ ኦፍ ቆፍ ጃራሜ ጋፍ ወራኒ ሳይ ሰራቱ ከሄ ኢሰ ቀበ ሲስተምን ኢሳ ማልተ ኢምፕሎርተ እንጂግ መለስ ዜናዊ ቶታሊቴሪያን ቱረ ኦቶክራቲ ብር ባይደርበ ኡፍ ቆፍ ጃር ወገድ ደም ተርባን ዱባቱ ወያኔ ጉዲ ጎደ ማን መለስ ቬሪ ጂነስ ቀሮ ቱረ ቤካ ቱረ ጭማ ቱረ ስርና ማን ካና ለሳቱ ዲዛይን ጎደ መለስ hanqinni qaba hafto qaba uf male waan tokko lene jar yeroo gari diini ummata Tigraay kabadi kan hunda dhaqqabse sila do beekani nam hunda caal Mallas Zeenaawitidha. Badi Mallas Zeenaawitidha ka Tigraay galaafate abbaa irrummaa isaatidha. Kanaaf Abiyyi wanni jettu hin barbaachisu. Abiyyi jaarmiyaa cima sirna jima ijaaruu qaba. Sirni keessatti ammoo jaarmeensi keessatti jaarmiyaa namattu ijaara. Sirni namattu diriirsa. Argitanii? Dichotomy wanni kun isinii galaa jira? Okay, gaaf bira leerti deebisnee haasofna. Kanaaf mootummaalleen gaafii isa akka qabate dhufe gara mareetu deebina waan garii akka deebi'uuf gaafate. Kaan ammoo innillee waan garii kennuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin nagaa buusuu fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin nagaa buusuu fi at least gaafii gaafatuun alatti mootummaan akka isaan bakka to'achaa jiran bulchuu danda'an godhuu qaba. Yookaan akka waliin bulchan. Yookaan akka tokkotti federaalii irraa waan godhu Oromiyaa keessatti. Dhiibuu qabna, push godhuu qabna, ajandaa qabanne. Maal nagaa barbaanani? Nagaa malee nagaan akkamiin dhufaa waan jedhullee yaada akka qabnu agarsiisuu qabna.